Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel Ekiyaaf akkam nagaa geessin nagaa kiyya nageenya rabbii bakka isin jirtan hunda isin bira haa jiraatu isin jira gaarralee deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha. Wanti dhufee farra jechuudha. Gaafii namoota baay'eedhaan keessaa nagaa hatamu jechuudha. Facebook irratti akkamitti live streamii waraabna. Fakkeenyaaf viidiyoo nama biraa jechuudha. Akka waan live irra ofii jirtanu live keessan godhattanii viidiyoo namaa akkamitti gadhiiftanii gaafii jedhu kana jechuudha. Sumarraan si'a tokko isiniif deessa hagadhuma sagantaa kiyyaatti akka hordoftan kabajaa isin gaafadha jechuudha. Egaa application GoStream jedhamu kana buufattan jechuudha. Linki isaa description YouTube kiyyaa jalan isiniif kaa achi keessa buufattan jechuudha. Hoggaa seentanii email keessanii fi password keessan kan YouTubeis ta'u itti naqattan jechuudha. Email fi password keessan jechuudha. Bakka kanarratti email keessan itti naqattan fakkeenyaaf email kiyyatti naqadhaa. gara gajigaatti immoo paaspoortii itti naqattan jechuudha. Itti naqadheetiin jira mallattoo asirratti argamu kana cuqaastan jechuudha. Kun haala kanaan isinii bane jechuudha. Hoggan isinii bane mallattoo namaa kan asirratti argamtu kana jechuudha. Asirratti afaan biraatiin barreeffame ni cuqaastan jechuudha. Kadaarii ganarratti argamtu mallattoo bifa namaa jechuudha. Sana cuqaastanii sana hogga cuqaastanii mallattoo kaartaa addunyaa kana geengoo maramte kadhumarra gargadi jiru kana si'a tokkoof cuqaastan jechuudha. Afaan Ingiliffaa jechuudha. Ingilish ka kana buufattan jechuudha. Irraa deebitan jechuudha. Sana booda isa jalqabaa irratti account Facebook ka jiru kana jechuudha. Sana cuqaastan jechuudha. Haala kanaan isinii barbaada. Facebook jedha. Maqaa keessanii waliin ol isinii baasa. Haala kanaan jechuudha ni barbaada. Sorry amma nifitutti ni eegganna. Kuno haala kanaan continue as awwal app jedha. Awwal app maqaa Facebook kiyyaati. Continue jettanii continue as jettanii kuno haala kanaan wal irratti isiniif baasa jechuudha. Kuno haala kanaan baasa sana booda irraa deebitan jalqaba irratti jechuudha. Hamma Facebook irraa fi YouTube irraa isiniif fida wanti kun. Amma YouTube irraan copy godhee fida. Yoo Facebook irraas ta'e copy gootanii fiddan viidiyoo sana jechuudha. Viidiyoo sana copy gootanii fiddanii amma fakkeenyaaf viidiyoon asirraa copy godhee fida jechuudha. Sorry. Viidiyoo asirraa copy godheen geeffadha jechuudha. Viidiyoo kanaan live irra waraabuu barbaada jechuudha. Sana booda copy godha. Copy ergan godhee irraan deebi'a jechuudha. Haga dhumaatti irraa deebi'a dhaqeen application sana keessa gala jechuudha. Application kana keessa gala live stream ka jettu kan automatical live stream ka jettu cuqaasaa sana booda from link video ka jettu kan cuqaaseen copy kan hin godhee dhufe paste godha jechuudha harkaan qabee. Sana booda add ka jettu kun ni argamti add kana cuqaasa jechuudha. Haala kanaan nuuf barbaada. Sana booda next ka jettu gajjallee jirti. Ammas next in cuqaasa jechuudha. As booda sa'aatii hamma isaa irra buufachuu dandeessanii lap on once ka jedhu kana yeroo barreeffama lammaffaa irratti argamu kana si'a tokko akkana cuqaastanii next gootan jechuudha. Sana booda add description ka jedhu kana si'a tokko akkana cuqaastanii bakka kanarratti maqaa yookaan mata duree barreessan jechuudha. Fakkeenyaaf diraamaan jedha. Sana booda add stream ka jettu kun ni jirti. Sana cuqaastan jechuudha. Sana booda next gootanii dhumeera jechuudha. Dhumeetiin jira. Amma dhandhee ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma Facebook biraatiin dhaqee ilaala jechuudha. Live irra akka hin jiruuf akka hin jirre dhaqee ilaala. Booda sorry ammallee dhufne. Dhufeera jechuudha. Kunoo amma asirratti laayiviin jalqabeetiin jira jechuudha. Kunoo laayiviin jalqabeetiin jira. Kunoo akka waan laayiv irra jiruutti kunoo asirratti naa dhufeetiin jira jechuudha. Akka waan laayiv irra jiruuti jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jira. Kana fakkaata barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuu tura. YouTube channel keenya warri maatiitti hin ta'in akka maatii waliif taanuun isiniin jira. Akkasuma hiriyoottan keessanii viidiyoo kana share godhaa, like gochuun dagatinaa, koomentii yaada keessan barreessaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.